raayyaa ittisa biyyaa jalaa baqataa jiru agawuu godina saba Awweem gandaan baalaa jedhamu seenuun daa'imman dubartootaa fi abbootii amantii dabalatee namoota 16 ajjeesuun qabeenya hedduu saame. Gartuun kun haleellaa kana erga raawwatee loon uummataa saamuun gara gammoojjiitti oofaa jira kan jedhu maddi OMN kun hammeenyi garichaa sabaa fi sablammoota naannoo Amaaraa keessa jiran waraanuun dhabamsiisuudha jedha. Humni kun agawuu godina saba Awwee irratti xiyyeeffachuun maaliif barbaachise jennee gaafanneef deebii yoo kennu maddi OMN kun naannoon kun lafa tarsiimoo Oromiyaa lixaa fi Beenishaangul Gumuz Mattakkal irratti haleellaa raawwachuu mijaa'aa waan ta'eef dursanii uummata agawuu kana irratti haleellaa raawwachuun naannicha to'achuu barbaadu jedha. Agawuu godinni saba Awwii naannoo Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz waan daangessituuf godina kana qabachuun tarsiimoo waraanaa garee kanaa ta'uu maddi kun OMN itti himeetii jira. Akka maddi OMN kun jedhutti gartuun faannoo kun agawuu godina saba Awwii kana qabachuun naannoo Oromiyaa godinaalee akka Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa akkasumas naannoo Beenishaangul Gumuz godina Mattakkal irratti waraana banuuf naannoon kun naannoo tarsiimoo filatamaa waan ta'eef humni finxaalessa Amaaraa kun waggoota 4 darban godinaalee naannoo Amaaraatiin wal daangessan kanneen akka Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa, godina Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa fi Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti haleellaa weerara lafaa irratti xiyyeeffatee raawwataa tureetii jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi caffeen Oromiyaa kan dhimma Oromiyaa olaantummaan hoogganamu birmadummaan naannoo Oromiyaa yeroo cabuu fi uummanni Oromoo yeroo humna kanaan ajjeefamaa fi buqqaafamaa turetti birmannaa uummataaf taasisee jiru jedhamuun komatama. Gareen kun yeroo ammaa yaaddoo mootummaa federaalaa ta'uun naannoo Amaaraa keessatti raayyaa ittisa biyyaa wajjin wal waraanaa kan jiru yoo ta'u raayyaa ittisa biyyaa jalaa baqachuun gara godinaalee Oromiyaa naannoo Amaaraatiin wal daangessan da'oo godhataatii jira. Yeroon humni kun gara naannoo Oromiyaatti baqataa jiru kanatti mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa Oromiyaa eeguun humna kanatti balbala cufuu akka qabuu fi nageenya godinaalee Oromiyaa naannoo Amaaraatiin wal daangessan eeguu akka qabu gaafatamaatii jira. Hiriironni tibba kana magaalota addunyaa garaagaraatti gartuulee finxaaleyyii Amaaraa qopheessan murni kun uummata Oromoo diinummaan akka ilaalu kan mul'ise akka ta'e kutaaleen hawaasaa garaagaraa himan. Kutaaleen hawaasaa garaagaraa OMN'if yaada kennan gartuuleen finxaaleyyii Amaaraa kaayyoon isaanii uummata Amaaraaf falmuuf osoo hin taane uummata Oromoo yoo danda'ameef cabsuudha jedhan. Viidiyoolee hiriirota kanneenii bahan hedduu isaan irratti hiriirtonni uummata Oromoo akka diinaatti wayita ibsan mul'ateetii jira. Diinni keenya uummata Oromooti, uummata kana irratti qabsaa'uu qabna jechuun wayita dhaadatanis irra deddeebiin dhagahameetii jira. Warreen dhimma kana irratti yaada kennan gartuuleen finxaaleyyii Amaaraa mootummaa osoo hin taane uummata Oromoo akka diinaatti ilaalu jedhaniiti jira. Humnoonni finxaaleyyii Amaaraa kan naannoo Amaaraa keessatti okkora meeshaa waraanaan deeggarame kaasanii fi gama daangaan Oromiyaa kan waraanaa jiran ulaa meeshaa waraanaa biyya alaatii ittiin galfatan tolfachuu ragaan OMN argatee mul'ise. Ragaan kun akka mul'isetti humnoonni kunneen karaa daangaa Suudaaniin meeshaa waraanaa hedduminaan biyya keessa galchaati jiru. Ulaa Matammaa fi Qoaraatiin fiduun karaa daangaa naannoo Beenishaangul Gumuziin gara godina Awwii seensanii sulula laga Abbaay keessan gara barbaadanitti tamsaasaa jiraachuu isaa dhageenya. Humnoonni kunneen sulula Abbayaa kana qaxxaamuranii karaa godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatiin haleellaa walirraa hin cinne raawwataatii jiru. Oduu keenya xumuraatiin daandiin godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee giddaa ayyaanaa fi aanota biroo wal qunnamsiisu sababa rakkoo nageenyaaf jecha uummanni deemuu akka hin dandeenye mata. Daandii irratti humnoota Amaaraan saamichii fi miidhamni taasifamaa jiraachuu jiraattonni ni himatu. Kana malees daandiin kun suphamuu dhabuun waqtiin gannaa kanaa konkolaataa mijataa kan hin taaneef rakkoof kan saaxilame ta'uu himanii jiru. Wabii tira'uun bal'inni oduu kanaa qopheessee jira. Humnoonni Amaaraa bakkoota adda addaa irratti konkolaataa uummataa dhaabuun saamicha geggeessuu fi imaltoota miidhaa jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himan. Yeroo adda addaatti konkolaataa uummataa dhaabuun namoota rukkutuun madeessuu fi qabeenya saamaa turanii jiru. Torban darbe kana keessa naannoo Andoodee Dichoo jedhamutti barattoota yuunivarsiitiitii maatii bira galaa jiran dabalatee imaltoota guutuu saamuun maddeen garasii OMN itti himaniiru. Uffataa fi qabeenya qabatanii jiran hunda saamamuun namoonni hedduun immoo baqachuun bosona keessa badanii miilaan deemaniiru jedhu maddeen. Eega waggaa lamaa asii sababa humnoota finxaaleyyii Amaaraan daandiin kun ugguramee rakkisaa ta'eeraa kan jedhan maddeen ijoollee barnootatti erguun yaalaaf hospitaalota fooyya'oo gara magaalaa Naqamtee deemuun ni ulfaatee jedhu. Sababa daandii kanaanis buufataaleen fayyaa aanaalee garasirraa jiranii fi hospitaalli giddaa ayyaanaa tajaajila si'ataa kennaa akka hin jirre himu. Konkolaatota uummataa dhokatanii deeman illee gatiin geejjibaa akka malee ol kaasuun jira jedhame. Daandiin kun suphaan kan barbaachisu ta'ullee
amma rakkoon guddaan rakkoo nageenyaa ta'uu himuun dhiyeessiin qorichaa fi meeshaalee adda addaa ulfaataa jiraachuu dubbatan. Waqtii gannaa kana daandiin ciccitee dhoqqaa'uun konkolaataa deemsa kan dhorku ta'uu imaltoonni daandicharra deddeebi'an himu. Konkolaataa uummataa waraanni mootummaa yoo eege malee deemuun kan hin danda'amne ta'uu kan himan jiraattonni sababa kanaan namoonni dhukkubsatan dhukkuboota yeroo gabaabaa keessatti yaalii argachuun fayyuu danda'an ofirra tursiisuun miidhaa hin malleef saaxilamuu jedha ogeessi fayyaa garasii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise. Daandiin kun osuma rakkisuu yaalaa jirraa kan jedhu ogeessi kun meeshaalee fi qorichi yoo waraanni mootummaa eegumsa taasisuun fide malee hin danda'amuu jedha. Dhukkuboota hospitaala Giddaa Ayyaanaatti yaalamuuf humnaa ol ta'anillee gara magaalaa Naqamtee deemuun yaalamuuf uummanni waan rakkatuuf dhibee biraaf saaxilamuu jedha. Dhiyeessiin dhiyaatullee rakkoo ulfaataa keessa darbee dhiyaata jedheera. Oduu keenya itti aanuun humnoonni Amaaraa sochii isaanii gara daangaa Oromiyaatti taasisaa jiran babal'isuun guyyaa guyyaan uummata nagaa ajjeesaa jiraachuu maddeen himan. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiraamuu keessatti guyyaa kaleessa jechuun hagayya 20 bara 2023 humnoonni Amaaraa kun haleellaa raawwatanii yoo xinnaate namoota 5 ajjeesu namni OMN aanicha sanarraa dubbisee himee jira. Wabii Xilahun bal'inni oduu kanaa qopheessee jira. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuu ganda Baddeessaa jedhamutti guyyaa kaleessaa jechuun hagayya 20 bara 2023 humnoonni Amaaraa dargaggoo Daawit Abbabaa jedhamu yoo ajjeesan dargaggoon biraa Afataa jedhamu rukutamuun mana yaalaa galuu jiraataan gandichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti hime. Dargaggoo Daawit Abbabaa jedhamudha. Itti dabalaan immoo mushaan isa faana jiru kan amma mana yaalaa galeeru Afataa namni jedhamu rukutamee mana yaalaa galee jira. Warri kaan immoo namoonni kun lamaan kanaan dura qe'ee isaaniirraa buqqa'uun ganda tokkummaa Qoqqofeetti baqachuun jiraachaa kan turan qe'ee fi qabeenya isaanii ilaaluu yoo deeman rukutamaniiru. Kana malees dargaggoonni 5 kanaan dura humnoota kanaan qe'ee isaaniirraa buqqifamuun bakka biraa qubatanii jiran qe'ee isaanii ilaaluuf ganda caffee guddinaa Araddaan Oolee jedhamu deemanii humnoota kanaan rukutamuu hima maddi OMN kun. Dargaggoonni 2 baqatanii lubbuu isaanii baafataniiru kan jedhu maddi OMN kun. Dargaggoonni 3 immoo ajjeefamanii reeffi isaanii hanga oduu kana qindeeffannetti hin kaafamin jiraachuu himee jira. Ijoollee 2 ba'aniiru kan jedhu jira. 3 immoo hin baramne ammayyuu du'aniiru. Dhaqamanii immoo reeffi isaanii hin kaafameedha madda. Dargaggoonni 3 obbolaa yoo ta'an erga qe'ee isaaniirraa buqqifamanii qe'ee fi qabeenyi isaanii saamamee waan gubateef gara aanaa Amuruu ganda Gulufaa jedhamutti baqachuun waggoota 2 jiraachaa turan. Humnoonni Amaaraa kun tarkaanfii fudhachuu guyyaarraa guyyaatti hin dhaamne kan jedhu maddi keenya. Guyyaa tokko duras iddoo addaa Gawwisoo jedhamutti namoota 2 rukutuun namni tokko yoo du'u tokko immoo lubbuun hafeeraa jedha. Raayyaan ittisa biyyaa humnoota kana ittisuuf tarkaanfiin fudhatan kan hin jirre ta'uu ibsan. Haalli waliigala aanicha keessa jiru yaaddessaa fi sodaachisaadha kan jedhu maddi OMN kun uummanni yaaddoo cimaa keessa jiraachuu himeera. Aanaa Magiddaa jalatti bakka addaa Gawwisoo jedhamutti namoota 2 rukutamee nam tokko du'aniiru. Isaan sochii barra jiru malee waan ta'aniif hin qabanii waan deebanis hin qaban. Waa tokko tarkaanfii godhan hin qabanii nuti mataa keenyaatti sodaanna jedhanii kaleessa reeffa kaasuu iyyuu hin didan. Tarkaanfii mootummaan federaalaa naannoo Amaaraa keessatti irratti fudhatu dhiyeessuun daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun iddoowwan adda addaa buufataa jiraachuu jiraattonni mataa jiru. Mootummaan Oromiyaa dhimma kana callisaan ilaalaa jira jedhamee komatama. Humni Finxaalessa Amaaraa Faannoon kan maqaa qabsoo uummata Amaaraa jedhuun socho'u humna saamichaa fi ajjechaa sabaa fi sablammoota naannoo Amaaraa keessatti argaman irratti raawwataa jirudha jedhan dhalattoonni saba Agaw. Akka dhalataan saba Agaw OMN'f yaada kenne jedhutti humni Finxaalessi Faannoon kun Agaw godina saba Awwii ganda Ambaalaa jedhamu seenuun namoota 16 ajjeesuun qabeenya saamee bahe. Gartuun kun kan Agaw godina saba Awwii irratti xiyyeeffateef godina kana qabachuun buufata waraanaa isaa taasifatee Oromiyaa godinaalee Wallaggaa fi Benishangul Gumuz godina Mattakkal weeraruuf akka ta'e himaa gabaasni oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Humna Finxaalessa Amaaraa Faannoon lafa tarsiima Oromiyaa fi Benishangul Gumuzii waldaangeessutti Agawum godina saba Awwii qabachuuf haleellaa raawwataa jiraachuun dhalataan sabichaa OMN dubbisee hime. Gartuun maqaa qabsoo uummata Amaaraa jedhuun socho'u Faannoon garee uummata Amaaraaf qabsaa'u osoo hin taane garee saamichaa ajjechaa fi buqqaatii qulqulloota irratti raawwatuuf ijaaramee socho'uudha jedha. Jiraataan saba Agaw irraa OMN'f yaada kenne. Akka maddi OMN kun jedhutti tibbana gartuun Faannoon raayyaa ittisa biyyaa jalaa baqataa jiru Agaw godina saba Awwii ganda Ambaalaa jedhamu seenuun daa'imman dubartootaa fi abbootii amantii dabalatee namoota 16 ajjeesuun qabeenya hedduu saame. Gartuun kun haleellaa kana erga raawwatee loon uummataa saamuun gara gammoojjiitti oofaa jira kan jedhu maddi OMN kun hammeenyi garichaa sabaa fi sablammoota naannoo Amaaraa keessa jiran waraanuun dhabamsiisuudha jedha. Humni kun Agaw godina saba Awwii